Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya duraan dursa baga ganna gurraacha dabartanii booqaa birraa agartan baga ayyaana irreechaatiin isin gahe jecha nagaa dhiyeessina. Ganni gurraachi darbee weetii birraan bariitu qonnaan tolee horiin bahe galee dachiin laliste galaanni guutamanii isaatti deebi'ee weetii firri gamaa gamana wal argu diilalli gannaa ho'a birraa bakka bu'uu Oromoon waaqa isaa galateeffata. Sirni kun sirna Oromoon amma kabajaa jiru ayyaana Irreechaati. Ayyaanni Irreechaa guutummaa addunyaa fi biyya Oromoo keessatti Oromoota biraatti sirna ho'aan kabajamaa jiraachuun isaa ni beekama. Keessumaayyuu biyya Kanaadaa magaalaa Calgary keessatti ayyaanni kun fulbaana 29 bara 2012 sirna ho'aan kabajamee ooleera. Oromooti magaalaa Calgary fi Edmonton jiraatan naannoo ayyaanni kun itti kabajamu laga Bow jedhamutti dargaggoof shamarran jaarsaaf ijoolleen uffata aadaa Oromoo miidhaganii marga lalisaaf daraaraa abaaboo qabachuudhaan gara malkaatti yaa'an. Jaarsoliin weetii kadhatan waaqa gurraacha garaa garbaa leemmuu garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa cicoo gurraatti waaqa uumee walaabuu waaqa sagaltama gabraa waaqa salgayyaa'ee booranaa waaqa torban baarentumaa waaqa caffeetumaa waaqa shanan gadaa Oromoo maqaa dhahuudhaan yerootti irreeffatan. Yaa waaq nagaan dukkana gannaa nu baaste galata. Birraa booqaatti nu baaste galata. Saani keenya nagaan bahee galata. Ilmooleen keenya nagaan bahanii galata jechuudhaan malkaatti irreeffatan. Malkaatti irreeffatanii weetii deebi'an nyaati dhangaa Oromoo cumboo, qincee, cuukkoo, qoriif daadhiin dubartoota Oromoon qophaa'e hundaaf dhiyaatee hunduu nyaatee dhugee wal eebbise. Guyyaan Irreechaa kun osoo kanaan hin raawwatin galgalli aadaa Oromoo sirna ho'aan itti fufuun isaa beekameera.